السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرت فيا كيسني وردفتو فيسبوك وجلا جرتني بيجي كوتي فيس يوتيوب كو سبسكرايب ناغوچا جرتني فيس ورغوچو ديمتنس كم نجرت فيا كيسن بغا نجراتنس نجچا اسماني هرني ابي توكو وروت نغافتني تجرو سان كيسا وري نغافن الله اسماني برنوت سيني فاتو اسنين جچا كرا كميدان يوتيوب الرا فيسبوك الرا وكين انستغرام تويتر الرا فيديو بوسو دندenya kan jedhudha karaa salphaa ta'e keessatti daqiiqaa tokko keessatti jechaadha viidiyoo dheeraa daqiiqaa tokkoon guunne keessatti karaa buusuu dandeenyuun isin garsiisa asumaanii na duuka bu'aa na hordofaa isin jecha karaa kamiin kan jedhuu fi piloostora keessa sun taane Google yookiin Chrome keessa seennee buusuu dandeenya jechaadha. Isa kana asumaanii Google keessan galee isin garsiisa na duuka bu'aa isiniin jedha. Waggaa Google irra seentan jechaadha. Snaptube jettanii barreeffatan jechaadha. Isa kana jechaadha Snaptube kana waggaa barreeffatan isinii baha achumaan sarchi gootan jechaadha. Waggaa sarchi gootan isuma tokkoffaa jiru kana jechaadha. Snaptube free video download ka jedhu kana jechaadha. Video gara adiyootti illee jijjiira jechaadha. Warri barbaadan karama kanaan isarratti al tokko gattuttanii download ka jedhu isinii fida. Isuma tokkoffaa kana irra jiru jechaadha. Download gochuu dandeettanii yoo gadooftan jechaadha. Facebook bakka hundarra buufachuu dandeetta jechaadha. TikTok zabanaa kana keessa illee buufachuu dandeettanii yoo gadooftani gara dhumaa kanarratti download ka jedhu jira. Isuma irra tuttanii jettan isinii bu'aa achi booda install gootan jechaadha. Nama fi buusee jira beektanii waan buusee jiruu fi na duuka bu'aa isin garsiisa isin jechaadha. Nama buusee qaba waan ta'eef asuma isin garsiisa na duuka bu'aa isa kana jechaadha. Yoo bu'ee akkana jira jechaadha. Al tokko isa keessa yoo seenuu barbaaddan isa keessa illee yoo seentanii buufachuu dandeettan jechaadha. Beeksisa fida waan ta'eef obsumaan eeggadha. Amma kun akkuma isin argitan kana YouTube's jira, Twitterii, Facebookii kanneen hunda keessa buufachuu dandeenya jechaadha. Karaa salphaa ta'een. Akkuma argitan kana amma YouTube's jira hundu jira tartiibaan galee yoo kan argitanii kana hundarraayyuu buufachuu dandeenya jechaadha. YouTube kanaan alallee kaan irraallee buufachuu dandeenya gara salphaa ta'een. Fakkeenyaaf amma YouTube kanarra yoo okay jenne haaluma isin argitan kanaan asumaan YouTube kiyyallee isin garsiisa isa kana jechaadha. Subscribe na gochuu dandeettanii ammaa fi nama 362 qaba isa kana jechaadha. Subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf isuma kana buusuu barbaanne fakkeenyaaf nashiidaa kana buusuu barbaanne al tokko gattuudha jechaadha. Akkuma gattuun xiyyaa nu baasa xiyyaa jalatti ni argitan jedhee yaada. Xiyyaa kanarratti al tokko gattuutan jechaadha. Yoo xiyyaa kanarra gattuutan isinii fida jechaadha. Akkaataa itti download gootaniin jechaadha. Xiyyaa kanarratti okay jettan xiyyaa
bu'uura kanarratti jechaadha. Al tokko isa gattuttani warri viidiyoo sagalee kana argitan kana adii deebisuu barbaadan ka jalqabaa kana jechaadha. Kan muuziqaa jedhu kanarratti yookiin isa hamma xiqqaa guddaa jechaadha beektanii ka asitti raajii xiqqaa ismoolii jedhu kanaadha. Inni xiqqaan amma fakkeenyaaf as kana jechaadha. Dafee akka bu'uuf isarratti okee jettan jechaadha. Viidiyoo kana buufachuu barbaadan akka iskiriinii isaa guddisee isinii mul'isuu barbaadan haaluma kanaan irratti okee jettan jechaadha. Isa xiqqaa kana akka irratti tuttanii buufattan fakkeenyaaf isuma xiqqaa kanarraa okee jettan dafee isinii buusa jechaadha. Kun kaas gad jiru viidiyoodha jechaadha. Kun adiitti jijjiirachuu barbaadan viidiyooma yuutuubiin jiru kana adiitti jijjiirachuu barbaadan gubbaa kanarra tuttan jechaadha. Kan viidiyooma kana daayirektii isa buufachuu barbaadan isumarratti okee jettan jechaadha. Haala kanaan buufachuu dandeettanii jechaadha. Asumaan YouTube kootillee subscribe gochuun dagatiin asin jedha. Isa kana jechaadha. Subscribe gochuun dagatiin jedha. Yoo gaafii qabaattanii hundumti keessanuu gara keessaatis komentis ta'ee gara kaminuu na gaafachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf Facebook irraallee isin garsiisa na duukaa bu'aa. Asuma Facebook keessallee fakkeenyaaf Facebook asumaanillee seenuu dandeettan jechaadha. Gara biraatiin Facebook asumaanillee seenuu dandeettan. Asumaanillee wanta nama share godhe san buufachuu barbaadan asumaan seenuullee dandeettani. Fakkeenyaaf asin isa tuttanii Facebook emailii isin gaafata jechaadha. Emailii isin gaafata, emailii keessanii itti guuttanii jechaadha. Fakkeenyaaf ani amma kiyyamuratti tuqa. Paaspoortii itti guutinaan jedha. Nama fakkeenyaaf guutee jira jechaadha. Paaspoortii guuttanii okee jettan jechaadha. Miti jettanii akka alaxuulii lamuu paaspoortii isin gaafannee barbaadan tole jettanii asirratti yookiin miti jettan jechaadha. Yookiin naannoottannaa jedha yookiin okee jedha asirratti akkasuma guutan jechaadha. Ingiliffaa fi Oromiffaa waan deebi'eeruufama. Fakkeenyaaf miti jedheen beekte akka yeroo barbaade na gaafate yeroo barbaade seenee guuttadha waan ta'eef. Asumaan viidiyoo adda addaa dhufee fakkeenyaadhaaf isin garsiisa. Akkuma isin argitan viidiyoo buufachuu barbaadan jedha daawulood isin jedha argitanii Facebook asan irratti daawulood isin jedha. Karaa salphaa ta'een amma viidiyoo buufachuu barbaadan daawulood ka jedhu kanarratti okee jechaadha. Bakka gabaabumatti akkasittiin bu'a jechaadha viidiyoo buufachuu barbaadan. Fakkeenyaaf nama viidiyoo buufachuu barbaadan san bira dhattanii okee jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana buufachuu barbaade asuma daawulood ka jedhu kanarratti tuqa jechaadha. Karaa salphaa ta'een gizee tokkoon bu'a jechaadha. Akkasitti hubachuu dandeettanii gara gabaabaadhaanis fakkeenyaaf ammas isin garsiisaa na duuka bu'a. Fakkeenyaaf amma asiin amma YouTube keessa Snaptube kana keessa seennee buufachuu dandeenya jechaadha kan isiniin jedhe kana. Osoo kana keessa hin seenne badheenis buufachuu dandeenya gara salphaa ta'een jechaadha. Isuma keessallee osoo hin seenne buufachuu dandeenya. Gara miyyoo ta'e fakkeenyaaf Facebook keessa seenne amma al tokko Facebook seenne isin garsiisa. Ifama viidiyoo barbaadaa jira waan ta'eef fakkeenyaaf viidiyoo xiqqaa nama poostii godhee jiru barbaada waan ta'eef fumaan na hordofaa dhiifama isiniin jecha. Ifama akkuma argitan kanama fakkeenyaaf viidiyoo kana buufachuu barbaadne gara gabaabaan jechaadha. Al tokko link gubbaa nama share godhe isuma irratti okeenna. Waggaa okee jennee isuma kanarra okee jennaa jechaadha.
copy link ka jedhu kana argitanii copy link ka jedhu kana tuqnal tokko jechaadha. Yoo isa sunne mallattoo xiyyaa kana nuuf fida kan akkuma isin argitan kana argitanii dafee dabarsa waan ta'eef isarra tuqxan jechaadha. Dafee isin jala dabarsa waan ta'eef isarra tuqxanii yoo isarra tuqxan al tokkoon snaptube isin fida jechaadha. YouTube kana keessa fakkeenya kun akkuma isin argitan buufadha jedha beektam. Yoo gattu neema fakkeenyaaf lakkaa'u deeba jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo amma isin argitan kana adii jijjiirachuu barbaade isa kana tuqa jechaadha. Viidiyoo jijjiiruu barbaade viidiyoo kana buusuu barbaade direct viidiyoo kana buusaa yookiin adii jijjiirachuu barbaade kanuma tuqa jechaadha. Akkasitti daqiiqaa tokko keessatti dafee bu'a jechaadha gara gabaabaadhaan. Akkasuma YouTube illee fakkeenyaaf YouTube illee seenuu barbaadan isin garsiisa. YouTube illee seenuu barbaadan fakkeenyaaf sumaan fakkeenyaaf asumarratti nashiidaa kana irratti okeedha. Akkuma isin argitan kana argitanii fakkeenyaaf dursa snaptube osoo hin taane jechaadha. Bakka share keetti argitanii share kan tuqxanii yoo share gootanii isin yoo yaa kanatti eessa tuqxan seetan link copy ka jedhu kana qofa tuqxan. Waggaa link copy jedhu asinii dhufa kana argitanii akkuma isin jedhe sanitti audionis buufachuu dandeettanii viidiyoonis buufachuu dandeettan jechaadha. Gara salphaa ta'een jechaadha. Na hordoftan jedheen abdiin qaba. Akkasii ayyaana ta'a. Yoo gaafii qabaattanii gaafii gaafachuun irraanfatinaa isiniin jedha. Yoo gaafii qabaattan na gaafachuun irraanfatinaa. Asumaanii Facebook following gochuun dagatinaa, page koos like gochuun dagatinaa isiniin jecha. YouTube koos abdii tube ka jedhu jechaadha. Subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha. Nagaaf halkan gaarii isiniif hawwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.